history Oromoo katabuudhaa fi duraan dursanii akkatti Oromoo yaadu beekuu barbaachisaa. Mormiin biyyi kun eenyu ta'an jedhu irratti seenaa wal saamuun waan adda addaa hin jira. Itoophiyaan kan eenyuuti waan jedhu tokko kaaftee miti tokkommoo abbaa isheen beekuun dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu Itoophiyaan Oromoo akka hin taane beeka. Afaan Oromoo miti. Itoophiyaan akka ani beekutti mana tamaariitti dhageenye maqaa isheeyyuu. Akaakayyuun koo hin beeku Itoophiyaa. Hin beeku ruudaa kuraa Itoophiyaa yoo jetteen maal isheen gurbaa'eedha. Dhiyoo kana isaanillee bara Teewodiroosii calqabee Itoophiyaan akkana ta'ee amma axee lubbuna dingila, axee galaaduwoos, axee susiniyoos waan akkanaa maa inni kan isaanii amma onna gobbaa buleenaan jette nan beeka maal jecha akka ta'e. Agaa adiyoonaan jette nan beeka ani galaaduwoosin hin beeku, lubbuna dingiliin hin beeku. Innaa kun maqaa seexanaati moo maqaa maraatuuti moo maqaa innaa axeen immoo look kanaaf iyyuu you have to developmentiin biyya tokko ideaadha. Ideyaan immoo clarity qabaachuu qaba. Idea sobaa fiddee waan ittiin nama confuse gootu ta'uu hin qabu. Has to be clear. Na amma ati Itoophiyaadhaa yoo nan jette paaspoortiin koo Itoophiyaadhaan siin jedha malee I don't know akkamitti explainii sii godhu. Jechaan arkaayivii qabaachuudhaaf, library qabaachuudhaaf, historical document preserve godhuudhaaf self determination kana barbaachisa. You need a political power. Abbaa si barbaachisa. Qabdaa abbaa. Dokumentiin kun yoo ati abbaa qabaatte dokumentiin sun abbaa qabaata. Aboo ani gaa waan meeqan isinitti mee danda'a. Kanaaf iyyuu rakkoon keenya guddaani Itoophiyaa wanni jedhamu kun pirojeektiidha. Pirojeektii Oromoo kana ittiin awwaalanidha. It's a colonizing structure. Amma yeroo baay'ee Itoophiyaan rakkoo guddaa qabdi. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Oromoonis rakkoo jajjabaa qaba. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha jedhanii hima miti yeroo hundaa lallaba kana. Dhuguma kun maaliif Itoophiyaan Oromoo displace gootee replace godhuu barbaadde hin dandeenye. Teknoolojii isaas hin qabdu, humna isaas hin qabdu, malaan yeroo dheeraa keessattuu balleessuu barbaadu. Culture isaa balleessuu barbaadu, afaan isaa balleessuu barbaadu, economy isaa balleessanii lafarraa fudhachuu barbaadu. It's a project. It's a project. Na kanatti quba qabaadhaa jechuudhaaf. Pirojeektii Itoophiyaa inni jedhe kanaan wal qabsiisee uummanni Oromoo kun gaafa Afrikaa kanarratti uummata guddaadha. Garuu yaadni isaa, sammuun isaa, aadaan isaa xiqqaachatuma dhufee pirojeektii kana xiqqeesse kana keessaa inni tokko barreeffama Fitaanagas jedhamu kana ka Giriik irraa ka'ee biyya Ijiptii irraa hiikamee gamana dhufee dur bara durii nutu barreesse warri kaabaa nutu barreesse jedhan kana dhimma isaa irratti wanti oduu nu jette galatooma. Waa'ee kibira nagastii tokko kaafte. Na wanni kibira nagasteedhaan kuni waan akkanaa kana an really itti rakkadheen beeku. Maaliifi waan Oromootti relate godhuun qabu wanni sun. Dhuguma akka ta'etti kibira nagasteedhaan kuni kan Girikiiti. Girikii irraa Arabii torgomatee akkamitti akka inni Itoophiyaa dhufee yoo hin beeku really. Na kibira nagastii laayifii Oromootti relevantii miti. Oromoon seera yaayyaa shananii qaba.
kibira nagastii nun barbaachisuun siin jedhaa jira eenyuutti maqaan kee. Akka instrumentiitti itti fayyadamachuu barbaade. Aadaa keenya walitti hin jiru. Akkas aadaa keenya walitti hin jiru. Kana jechuu barbaadanii hanga bara 1931tti Itoophiyaan tun ittiin bulaa turte. Akkasiin jedhe. Oromoon ittiin buleera. Ittiin diikonistaanti gochaa turanidha. Dhiisi kaasaa kuni waan tokko tuffattee dhiifta. Maal jennaani amma 1929 haa ta'u maa faayidaa nuun qabunuuf. Wanni kun lafa inni dhufe mana tamaariitti barreerra. Oromoon ittiin buleera? No. The answer is no. Kibira nagastii reediyoo fa'a irraa dhageessee matsaafarra. We don't care. Isa kibira nagastii matsaafa isaatiin mataa nu rukutan miti. Qawweedhaani. Waan bataskaanaa wayiiti kitaaba sun. Now, I don't want to talk about it really. Gammachuun akkana jedhee maali? Dhugaa dubbatte kaaniitu Itoophiyaa diiguudhaaf. Itoophiyaan namni tokko akkamitti Itoophiyaa diiga otoo isheen dhuguma biyya taate. Kanaaf kibira nagastii kana isa irraanfatame kanaaf du'aa kaasuu qabna. Isa lafarra jiru maqaa lafaa fakkaatee isa mukarra jiru maqaa amma waggaani Goojjaamiin haxanna'uu deeme maqaan Goojjaam intiniin gabaree maabariin isaanii jaarsoo gabaree maabar waddeechaa gabaree maabar lafti isaa hundumtu amma duurbeete jedhan waradaa tokko jira achi keessa waggaa deemtee namni afaan Oromoon dubbatu garuu maqaan lafaa hundumtuu afaan Oromooti maqaan mukaa akka sana na kanaaf iyyuu yuusii waan ittiin waan beeytu si wallaalchisan itti haguuganii kanaaf iyyuu tokkummaadhuma Itoophiyaatiif iyyuu waan kana beekuun barbaachisaadha yoo Itoophiyaa tokkummaa waan jedhamu barbaachisaadha ta'e yoo dhuguma jiraate jira waan akkana dura maqaa by the way utuu Afrikaan kun maqaansaa amma maal jedhu Atlantic Oceaniin maappiin inni 16th century tolfame Oceanicus Ethiopicus jedha. Atlantic Ocean maqaansaa Oceanicus Ethiopicus jedha. Laatiinidha. Ethiopia wanni jedhamu kana Afrikaa guutuudhumatti apply godhaa warri jedhu jira. Eegasii immoo maqaan Afrikaa ta'ee kan jedhan jedhu. Utuu Afrikaan jedhamini hoo kontinentiin kun maal jedhama ture? Liiban jedhama ture. Do you understand? Liiban jedhama. Na amma Eritrea keessa Liiban jira. Gondar katamaa beektu miti? Katamaan Gondar kan keessa jirtu waradaan isaa Liiban jedhama. Tigraay keessa Liiban jira. Affaar keessa Liiban jira. Somaalee keessa Liiban jira. Oromoon lafa qubate immoo lafumti Liiban hin jirre iyyuu hin jiru. Eeyurra jira itti gaafatamni yoonnaa ittani generationi keessan jaallattanis jibbitanis kun idaa keessan. Nuyi idaa generationi keenya hamma dandeenyu kaanneerra. Waan dandeenyu gooneerra. Waan dandeessan godhaa. Teessanii nama neeginaa. በአፍሪካ ውስጥ አንድ በቃ የራሱ ፊደል ያለው ጃኒ ከነመሳኒ ድዋ ማሊ ፋርፈቱ ኦፉማ ፋርፈቹን ኩን ድዋን ብየን ኢጃራይ እኒ ከን ኬኛ ኩኒ ኦይ እኒ መገተማይ ኩኒስ በር ፊደል ኩኒስ አባብሌ ፈካክሌ ኬኛቲ ኢትደደቤቲስ ዴር ሜንታል ሌበር ዳሌራ Altee na akkatti qabata wallaalte balleessaan kan keeti. Na manni of gattee dhirsa konna gate jettii jedhan. Na siitutti dhibamuu qabaa, siituu deebisee argachuu qabaa. Akka nuti of hin beekne sirriitti nu agarsiiftan. Har'a nama eenyu jedhee nuuf ilaalaa ture.